Abba mana ko jaaladhee ifaajee koo kan waggaa 9 dhabee jette obboleettiin keenya homaa ajaa'ibaati. Hiriyaa abbaa warraa isii jaalattee ifaajee isii kan waggaa 9 biyya namaatti itti dadhabdee jechuudha. Dhaggeeffadhaa ilaalumaati wallaahi barumsa irraa fudhattan. Anas ta'ii isinis ta'ii hundi keenya barumsa irraa fudhanna jechuudha. Laa'innahu ilmi namaa kuni gariin ufitti beekaa gariin mudannoo ilma namaa san mudate irraa waa baratee uf duuba deebi'ee jireenya ofii sana oofata jechuudha. Obboleettiin keenya kun maal jettee biyya namaa waggaa 9 ture jettee gaafan biyya namaa waggaa 9 ture asii gara biyyaa galee jette gaafa biyyatti galuu abbaan manaa kiyya kuni waan sila ilma namaatiif hin qopheeffama jedhu hedduu takka manallee naa ijaaree suuqis naa banee mallaqa kiyya walumaa galatti doolchi takka na jala osoo hin balleessin naan eegee jette abbaan manaa kiyya kun hedduu na jaalatallee jette hedduu na jaalatallee hedduu na kabajallee jette achumaa kaakalaas wajjumaan jira osoo jiraataa jiru abbole goddanyaa isaa kuni mana kiyya dhufaa jette isa kanarraa jaalalti na qabdee jette achumaa inni illee si jaaladhanaan jedhee gaafatee jette kanuma keessa ani abbaan manaa kiyya kana dagadhee isuma wajjin jireenyatti fuufee jette booda immoo isuma akkasitti jiru abbaa manaa kiyya kana hiriyaa isaa kana waliin mana isaa dhufeeru ati illee amma dhiiraadhaa jedheenii xiqqeessee jette isa birumatti isa xiqqeessee jette kanumaan osoo jirru akkasumatti inuma naa sabbaree jette inni obsaa inni cadhisaa jette abbaan manaa kiyya kun ijoollee lama walirraa qabna jettee beekaa. Ijoollee lama walirraa qabna ijoollee lama kan irratti umriin dubartii gadi hin teettu umriin dubartii dafanii fayyadamanii ijoollee tanarratti ijoollee 2-3 argachuu qabna akkam xiqqaate ijoollee 5 argachuu qabna jedhee na gaafatee naan jette achi inni gaafatee jennaani ani kan qara sirraa dhaleeyyuu itti gaabbuutiin jira ammallee deebi'ee sirraa dhalaayaati dhiira sirraa dhalanii jedheenii jette abbaa manaa kiyya kana hedduu xiqqeessee ofeeti mana kiyya irraa bahuu dandeettaa jedheen jette achumaa kaa booda abbaa manaa kiyya kun hojjetaadha jette hojjetaa mootummaati baay'ee nama sabrii qabu jettee isiin bakka ana garuu sabrii qabaachuu isaa san akka gowwaatti ilaalee jette hadda yoo naa galtee har'a galteef jechuudha ani garuu yeroo sanitti akka gowwaatti hubadhe malee akka inni nama obsa qabu nama bilchaataatti hin hubanne jette ka isiin tantee achi booda inni akkasnaan jenna akka jedhee xiqqeesse jette ani garuu osuma inni quba hin qabne kiniina fayyadamaa ani isa dhossee kiniinii nyaadhaa jette akkasuma osuma jirru amma goddanyichi isaa kuni birrii na gaafatee jettee Dubaayii deema jedhee birri na gaafatee jette birri na gaafatee inni jennaaniini akkamitti birri na gaafattaa jennaaniini kalaas Dubaayii achi deemee achitti si waamadhaa amma asitti haala gaariidhaan nu mijataan jiru Dubaayii achi deemee achi si waamadhaa sin fuudhaanaan jedhee jette achumaa kaa birri makiyyaanii birri akka wanti kiyya irra jiruun birri 500 itti baasee Dubaayiif deeme jette waan hundaa gargaareeni Dubaayii deemee jette gaafa Dubaayii deemee ji'a 3 akkas gahu bakka ka walumaan haasofna jette gar sa'aatii 1 sa'aatii 2 isuma waliin taa'ee online irratti isa waliin haasaa oola malee an jaarsa kee kana jaarsatti hin beeku jette gaafa kan maaliin ta'ee jette akkas yoo gara waggaa ji'a 9 yoo inni gahee jedhee gaafa kan bilookii naqabee jette bilookii nakaa'ee jette na hojjettu reebi amma fiizaa na hojjedhu kun atis ji'a 9 geettee fiizaa na hojjedhu andes bira dhufa khalaas achitti ni ka isa ofirraa buusee ni ka siiseene waliin jiraannaa jedheeni jette achumatti sin beeku nan beeytu ani maal jedhee jaartii namaa fuudhaa jaartii namaa jaarsa jalaa baasee fuudhuu hin danda'u jedhee bilookii narra kaayee jette bilookii gara jiru maraan bilook na godhee bilbila ofii jijjiiratee jette gaafa kaan akkasumatti gubachaa jiraadhee jettee daa'imman hin callaa jechuutti hin jira dhiifama gaafa kaan maaliin ta'e jettee osuma akkasumatti gubadhu bakka yaada isaa malee yaada jaarsa kiyyaa wala ijoollee tiyya tana qobarraan qabu jettee bakka hin dagadhe jette ijoollee tiyya tana gaafa kaan kaa ol ka'ee
biyya namaa na deemsisii Dubaay deemuu barbaada Dubaay na ergi jedheen jette abadan du'een bada malee hin deemtu nikaas sarraa hin buusu akkanumatti taa waliin teennee daa'imman guddifannaa naan jedhe jette an du'ee bada malee biyya kana keessa taa'uun barbaadu an biyyi na jibbisiiftee jirti biyya taa'uun barbaadu Dubaay na ergi jedheen jette hin didee jette inni didee jennaaniin inni dalagaadhaaf haa deemu eegee inni dalagaa mootummaa qabaa dalagaadhaaf haa deemu eegee nama waliin dubbadhee qopheesse waan hundaa jechuudha. Kibatii biifee qumsaaxanii wanni tokko wanni mana kiyyatti sila bitamee eegaleeru meeshaan xiqqaa miti jettee makiinaa kontiraata qopheesse makiinaa fe'aa kana kontiraata qopheesse gizimatti akka irra oorrare namatti akkasi gurguree jettee gatii widdiidhaan bite kana gatii rakasaan fuudhee gurguree jette isa duuba. Fuudhee gurguree ayyuma san ijoollee fuudhee haadhati gahee ol ka'ee kutee jette gara Finfinneedhaa kutee Finfinnee keessa ji'a 5 taa'ee jette ani garuu duraaniin gaafa yaadaa ture sanii ana dhabee halkan takka hin jiraata jedhee yaadeen beeku jette jaarsa kiyya kana ana dhabee halkan takka hin jiraata jedhee yaadeen beeku jette achi gaafa ani ijoollee isaa fuudhee haadhatiyya bira dhiisee ofiitiyyaa Finfinnee kutee maal jedhee jette ijoollee ofii bichaa dhaqee dubbisee ani isii argaa isiitis hin fedhu isiis hin barbaadu ijoollee tiyya bichaa nagaa gaafachuun barbaada nama mana ofii diigee deeme ani wanni mana kottu mana na ijaare jedhuun hin jiru jedheen jette booda ka inni jedhee achi ani Finfinnee keessatti amma namtichaa dallaalaatiin walii galee waggaa takka siifin dalagaa jedheeni biyya namaa Dubaay na erge jette yoo Dubaay dhufu isaa kan kee argachuu hin dandeenye jette gara naan soqee gara siin soqee hin dhabee gara na barbaadee garas barbaadee argachuu hin dandeenye jette amma isa kana isa soqaa biyyarraa baate beeka bultii ofii diiddee jireenya ofii diiddee isa soqaa biyyarraa baate gaafan biyyarraa baatee Dubaay dhaytu isa argachuu hin dandeenye Dubaay waan miilaan deemanii nama soqanii miti isa argachuu hin dandeenye gaaf kan maal godhee jette suuraa isaa fuudhee Facebook irra maxxansee jette obboleessa kiyya kanaa waa argitan nu jalaa badee jira rabbii jedhaatii na dubbisaa jedhee maxxansee naan dhufee obboleessi kan kee kam naan jedhe jette achumaa waliin haasofnee ani kun Dubaayin jira maaliif hin nagattee jedheen jette ani maal sirraa godhaa maal barbaadda jedhee sagalee guututti na waraabbatee na haasofsiisee geessee ka'ee habiibti ani jaartii namaa jaarsa jalaa baasee fuudhuu miti osoo atuu durba taate sin fuudhuu naan jedhe jette sin fuudhuu har'a irraa kaaftee maqaa kiyya ka dhooftu sirra arginaan beekadhu naan jedhe jette biloo kana godhe jette achuma ka manni seenillee naaf hin taane hedduu takkaan cinqamee jette sana booda waggaa tokko akkasuma rakkachaa ture gaafa waggaa lammataatti mana kontiraataatiif baheen alan dalagaa jette haadhatiyya dawwalee ngalaa jedheeni jennaaniini osoo obboleeyyan kan keentaane osoo abbaa kan keentaane anatu dura si ajjeesaa lamuun balbalatee naddeebi durriyyeeta mana kan kee diiddee alaa mana kan kee diiddeetiniini baatee har'ammoo eessa galuuf hin deemtaa mee qarqara kanatti deebiinaan jette innillee mootuu maqaa kiyya dhooftee dhiifama jedhee ani itti dawwalee jennaani maqaa kiyya dhooftee taanaan nafseete irraa bahii yoo achi jiraate nama isitti bitee si ajjeesaa yoo biyyatti galte ofii kiyyaa si ajjeesaa naan jedhe jette akkasitti sodaadhee taa'uttiin jira inni amma immoo fuudhee jaartii qaba jaartiin isaa ulfaa dahuu kaatee jirti jette akkasitti bultii tiyyallee dhabee jireenya kiyyallee guutumatti dhabee har'a kun biyya namaa keessa jira jette maaliin godhuu qabaa jette obboleettiin kenna ani garuu wanni ati godhuu qabdu takka illee hin jirtu ofii bultii tante ashawaa itti naayixee kanaaf saniddee gaafa jalqabaa ati jaalattee jireenya kee diiddee fi lesitu jaalatte malee inni sin jaalanne kasi jaalatullee situ bultii tantee facaasee bahee kanaafuu biyya namaa jirtaa adabadhu dalagadhu gaafan rabbi rizqii biraa sii baasee jaarsa biraatti heerumis hin jedhaane kanuma inshaallah wallahi warri jaarsa keessan kan isin jabeessu dhiiftanii jaarsa biraa laaltanii booddeen tanuma taatiin jedhee yaadaan akka kiyyatti. Salaamu alaikum.